أيام جرا وانت كوان خادين جرو فيديون خرا خنان رفتو خرا فيديو خرا صورة خيسان رفتو تيك توك جلان رفتو بس هنكان مجانخون نرى تيرجن أنا داونلود قولي جبوفة تيجي نهار كتر تيجي أكيد هركة إساباته هركة إساتي باته ونخون أونلاين نرى تجبيه قفا إبسحانو قدوتي ترى ولي خنا مو وني ورتك ورمر من جرو إنجنيريس هنكان ونخون أكاركة إساسي أنت عواني جرا هركة ساقفا باتك أو صنقفا ها إبسقو رومالي وني مر في وانت كفي دنجرو سلا وني باته جرتي وني لما ده دي بيان جرتو قرو والستراجي ربي اللين ونقول تاتو اتيادي تاتو أكيد ونقول أركفي بيه كوفا إبسنو قولي فيديو اسمه إنجنير أكو مريم أسوق نمام ميقولي نمام ميوت قولي انجرو نلاقي نسجلي no نمام دوغا no أو مالي أتمرات على جاي جزء نمني قصير سخاء كبجاز سخاء أستاذ مفعال إنجين وي نمام موت قولي أنا ربيت أماني كي أبا بري هموت قولي بتاع أمتي نموت قولي مين كمان آخرات دبتو بوتو رجعي هذه سانجرن نو تاسو كديرا جزء نمني كديرا يو كديرا تناسو ini baik bapak benjin malu mata hati sa di rumah aso umbe itu na nagu bagara kan untuk ama engineer oke ya wala mas rafen engineer ya wala mas rafen men awal same me ini debat berbadi ana debat berbadi me engineer engineer lagi sami akka jawate sira gagali wal mo gosana oso diam tu gosumana tin fini berbadi mare gosumana fene ayye abo sa warra gosumaran demo bira de di be kasi jole to ko jintu me hawa mal tadi sa ayye tifu ayye way man jira duru guddanne aramati oso arede mbasun guddanne miri anu bajira ne beita kekkabte no beita no mandara wasati mandara wanti kesan jakkan jira tolchine bare enyu chala no beita ayye tifu gama tabe eshi amma video kun kara fedin hadufu email kana tasan seni akka fedin sente gaisi girta sa bravo lek okay erga sente gaisi girata video tan fe tiktok erge fe mo private si gaisa gabatte fe bilbil si gaisa albafatte share ka jira sa bravo lek okay hajje video kana o erga basin pin sin jedani video kono video chafu chapsu yo si arab sites yo si mar si gotes video kana enyu tergite mal gochu gabasu mal tu fidi galato mul fadu wanta kabira nada wanka takabira nada barte galato mul fadu kanafin lali karkaba dubbi gije dubatu gije gamana soitu dalumma fi dirumma rakote ilma gosati mete dirata ina tirase wanin sinjef wat isin nanjet terefun tana sababa malaqati sababa maliti bakket sani irasibu khelen chako kam jet sababa malaqati ti injina video tun gabbate bakket sani rasi getin ama sigaru jirameti samboda mo video tun akkanatti gadim bane akkata ittinama tergamtalle irasi gas ye jorwade de kam jet akata ti maleni khuni ayati bu gawab situ faye galatoma wal fanda ani video malaka aycha argamte hayacha jirtani abban ka video hingafatin ana fi inni len wani asiratu cubu media da jartani wala tofnu len injirtu amma sinigalo jirami lamada umo sagale jirtu jira abo rabbi jidisi nafinno jaso ene hunde khesin yarbun danda lamada umo sagale sinitti bana nadage fadda ya khajiba be dugato ni gartan ali tin won jisden jere bara wadanu basri gizu watun fakenya sagale nafinno jaso ene ni demiyo tana chala nure bal hudina rado da be dem sikhane du baluti sikhane ko ato jaso ni nyeju gira malaka miyo malaka nagafatte malakan sigafatte lakki malaka nagafatte engineer ki jeje sababa malaka di video warabamte engineer rabbi ji na warabadu video tana demitina irgiranje akkamitti engineer malaka nagafatte enyu sinjere hay abdi dere maltate malaka akamina gafatta nang yom nagafatte isa fidani dubbi akkana tana saati isin gabbate kazattu raafase saafe ko jaaso ina finni maltate te cubbuma ofu warbadda duga jirtori okay barna gale bar amadu der nang gafane sinjere bar mal ambar ni isin gafane ummata haso ummata alam guutu kan isin cubbu rafa hojjetu duga baruri hawasni
Qoray haa dhugaa baruu isii amma fakkeenyaaf maallaqa hin gaafanne yoo jette sagalee isaa amma fakkeenyaaf inni tarii hangaatu bira dogongoree si biratti illee dogongoruu danda'a. Hangaatu bira kijibee si biratti illee kabijibuu dhiisuu danda'a. Kun bara isii fi see hangaatu ammallee walii kakachuu dandeessan. Raka biraa gorte. Ani kara biraa gortee jirta. Viidiyoo hawaasni dhageeffatu sagalee haa dhageeffatu dhugaa jirtu bakka jirtu taamuru. Ani guyyaa tokko summunii takka nama gaafadhe illee hin beekan. Sigalu jira miti? Caala itti bani sagalee haa dhageeffatu bakka tana amansiisuu barbaadee mi hawaasaafis itti Mee deeqaa lama seekanii jechaa fudhadhu. Deeqaa lama kanneen jira bakka karaa gabaabaa itti bani. Bakkuma isa qofa irra geessi itti bani. Aguma xiqqaa dheereessin. An sagaluma isaallee dhaggeeffachuun fadhu maal Mira cufattee kutte. Angkatan luftee keessa jirti asibbi. Geessi mootii irraa kaafadhu. Oh yeah. amma bakka silaa barbaadu dhaggeeffannee irra na fakkaate. Mootii godhatu. La rabbii keessa sodaadhaadha. Injiinartu waan kana jeemu mee rabbii keessa sodaadha. Cubbuun dilanaa isaa dhufti tayye. Okay. Hangaatu ati isaa fidde fakkeenyaaf fichisan eenyu sin jedhe hangaatu. Eenyu sin jedhe hangaatu. Amma laala amma bakka tana gaagura keenya dagaa jirra amma si beekka dhuunfalmaan hin jiru. Obsaayyee na dhageeffadha. Wallaahi ani yoon hin gajibe warabba kababbii asii biyya rabaa tana alaabaa hin agarsiisin dhugumaan isanii ma'aan fiidiyoo ni shakka malee akka bira buufatee ofii akka agaree jiru hin beeku. Garuu fiidiyoo sana laatuun abbuma fiidiyoo kanatti ergee innummaa natti ergee maatis agaree dhiisi hin arrabsinii waan akkanaa godhinaan jaanii gama kiyyaan ni godhaan maallaqa duraan illee natti amjeesaniin hin godhinii qaama keetirraa maallaqa kafaltaa miti yoo amma nama tokko kafalte nama dhibbata akkasitti erganii dhiisi jeen soowwasaniin ani sarraan dhagee malee hin dhageenye injeenaris natti hin himne gadi buufne jeenna haadee ture isaan natti fidee jechuudha isaan natti Abdi maasitti fidee jechuudha. Abbaayyoo itti hime duuba gaa sagaleen tun ta'abdi dari obboleeyyan kiyya nama kuma takkaa 800 jira. Anarra sanu maaliif akkana jettaa jee injeenar jalatti sagalee qabee jechuudha. Bar bilbila keessaan jira yoomiin akkana jeeni naan jee. Hayyee kana galatooma. Laala amma injeenar akkana hangaatu. Laala obsi bakka tana waa gaafa hangaatuudha. Hangaatu waan kana deebitee injeenar gaafannaan hin jiran ani isan gaafannee siin jee moo siin jee. No isan gaafannaan jenne injeenar akka jee bilbila keessaan jira. Maal faasin jee inni akkana na jee eega keessa jira bomaa na dhageef na gaafattaan jee irra deebitee dhageessi. No sanin baan waa'ee maallaqaatiin bana waa'ee maallaqaa ati isa gaafattee injiinar akkana maallaqa gaafattee jettee gaafatte moo maal gaafattee? Eega akkanaan jeen ka injiinar gonni ati yaadatiin milkooytu akkami fiidiyoo qaama namaatiin dooraala hangana ergi jettaanii siin erguun jee yoo ana asirra jiraatte dooraala fiidiyoo qaama namaatiin yaadanii jee Injeenar ani gaafanne miyyoo bilbila keessaan jira bargitee itti gojjaa soitan maarreedhaa barnaan jee an feetu bilbila keessi giraa dhufeetu dhiisii ana asirra jirtu fiidiyoo qaama namaatiin maallaqa dooraala nyaattu hunjeen itti dhaadadhe jechuudha biraa deeme kalaas. Okay amma caalaa bakka tana gaa isiitu amanuu dide malee inni yeroo san gaafii isiin isa gaafatte deebiseef hin gaafannee jee. Ammoo ka dubbii tan achii fi asitti jijjiire abbuma dhimmaa guddaa san ta'uun oolu gaa Allahu a'lam san rabbi beekaa. Abbaa dhimmallee laal abadan summa wallaahi summa wallaahi inni san as hin jiru malee afaan tokko malee laman dubbatu wallaahi hin jenne anillee hin gaafanne innillee waan kana hin jenne nama kibjibuu miti inni samaal taatan.
Ayyee amma gaawwata kana dhaggeeffadhaa ishee. Ati Amma lallabaa ooluun dhiirummaa miti nama dhaggeeffadhaa. beektaa dayyuu ta'us meeteetu maasai. Amma qoy. Amma dhaggeeffadhaa. Onneeja yoo Amma naan obsi deemaa hanqatuuti obsi amma karaa osoo keenya fudhanna amma karaa keessa wal qabatanii. yoo ifi naan jechi baadaan viidiyoo injiinara keessatti erge maalitti injiinara Amma kan si jechuu dhaggeessa danda'a si jechuu danda'a kan injiinara kakatu baatu kan itti qabri isaa mataa isaatti dabaluu radis amma ana dhaggeeffadha amma haasa boo gabaabsaa deemna gara keenya dhaggeeffadha. Injiinar. Kan amma abdiin siin jedhee si amma Caala akkas godhe. Amma tagartee maallaqa gaafachuudhaa dhageenyeef bakka itti hafte tan allaa waalam. Rabbiitu beeka. Injiinar sababa gartee viidiyoo tana namatti ergeef nama akkaataa inni viidiyoon tun isa biraa nama bira geesse bicha bakka tana bicha gaafadhu. haa bakka itti deemu tana bakka tanatti hin deemu jira bakka tanatti hin deemu jira bakka tana balee amma bakki isaanii bara. fi abdiitti dhaqee gaafachuu sodaateeti viidiyoo namatti ergee namni sun isatti ergee inni alaaxuun isarra dawwaleen siin jee bar ani kun himaa jira bar. Qoy akkasii miti hangaatu qoyati obsi hangaatu hangaatu miti godhannu. Hai engineer. Mutiin qabalee. Oo inni dhagaa. Ayyee amma galaa gaafuma teenya qofa nu deem balee amma ta wal marmuutis ta gamana deemu ichi deemutis nam tokko muti raafatanii ni cinaa sinaa seenaa warri mana kas jirtan meena obsa kis takka. Engineer hayyee kunis jettanii sanii jettanii viidiyoo kana gaafa gartee hangaatuun kana siin jettu viidiyoo kana eeshiitu hangaatuun kana maallaqa nyaattu siin jettee mere. Aboo afaaniin jetti isilleen afmeeti kanaan maallaqa nyaattu jette namni maallaqa jeen jiru milyoonu irraa usiin jeen akkuma normaal hojjaasu inni malee namni waan biraa hojjaasu. Eeshi kana baga waliin jettanii na dhaggeeffadha amma kana baga waliin jettanii. Okay hayyee viidiyoon kun si bira jirti ati immoo viidiyoo kana gabbaasu eenyutti ergite? Galatoom ulfaadhu. Eeshi. Viidiyoon kuni kan na bira gahee saasanitti miti. As deebitee xiqqoo viidiyoon kun eegattu turee jira. Waa'ee kanaa namatti himee namni azee waan kana dhageef waan guruppii keessatti illee kan dhagehe azee viidiyoon san hin qabu hammaan dura illee akkana jeeta irraa dhookaa jee viidiyoon kan na bira jirtu tana akkanaan nama arrabsu jirti na arrabsu jirti yannaan us kijibaamee as ergini ilaalaa naan jee kunoo viidiyoon tana booyi jaalibsaan. Jaalibsatti ergite viidiyoo? Viidiyoo hundayyuu jaalibsatti ergite? Yaa viidiyoo jaalibsatti hin erge dhageeffadhu wayinni anaatti erge. Immoo jaalibsaan tanaaf gasti raafiigaa inni? Yaa ani jaalibsatti hin erge malee viidiyoo kana. Laal amma fakkeenyaaf laa akkam jetteenii akkana kun miyyuu akka nuyi jirtu tana dalaguu jirti yennaan woon kijibiin himee viidiyoo ergii siin jedhe. Viidiyoo ergi viidiyoo akkanaatiin na bira jira bargaannaan himee as erganii ilaalaa naan jee waa tokko waliin dho'isu nuti jira gabaabumatti hiigaluu jira miti. Wanti kun duba icitiidha. Eeshi gaa wanti kun icitiin baasu itti ergite moo ni baasu itti ergite? Haa baasu itti ergite moo kan baafne? La haba wanni akka viidiyoon tun baatuuf egaa namni taanarra waliin galuu ni beeytame. Normaal viidiyoo walitti ergine malee viidiyoon haa baatu haa teessuuf kanaaf miti. Viidiyoon isatti achi erge ani viidiyoon ni baatillee hin jenne yaanne namni tokko viidiyoon waan kanaa gabbaate illee yaanne viidiyoo hedduu wanni viidiyoo namni. No san dhaggeeffadhu haa san mirga keessanii bara ammoo wal jaalachuu karaa hedduu qaba. Caala akkana godhe baatee kutte amma tokko namni badii qabu injiinar amma amanee balleessee jira jee bakka san viidiyoo namatti erguu san. Ammas bira wanni baatta gartee waan beeta ka deebisuu hin danda'anii kut. Walii wanni godhamaas hin jirtu. Injiinar dogoggoree waan kiraarees hin jirtu ogeeyyanii waan kana asumatti. Aboo saayilentii godhe haa injiinar yoon ta'an godhe haa waan taasise maal ta'u? Oyi. Nama gurguddaa jala taa'ee nu dhigatu gira nama akka taraa ta'e keenya kana miti. Yaa kanumaan jaanii caala gama kiyyan. Jaalibsaa xumurtanii jedhee jala teessee xumurtanii jedhee dubbiin deemteetii maanoo si galte jaalibsaa si galte laa. Wallaahi badu jaalibsaa fi injeenarilleen akka silaa isin na cabsuuf na balleessu yaaddan jechuun bakka jiraatan kana akka isin qadijaa dabbaramtan isin godha warabbal kaaba. Garuu isin na cabsuu na balleessuu yaaddanii an akka isin umrii teessan isin qadiyyaa dabbaramtan isin godha warabbal kaaba rabbi halkan edanuu kana nan bulchin natti namantan malee qadiyyaa umrii teessan isin dabbaran. Amma dhaggeeffadhu laali
Amma walumaa galatti viidiyoo gartee karaa fedheenis ta'e karaa naas ta'e garanas ta'e haa gabbaase injiinaruma. Injiinaris gaa namni inni itti erge nama isin beeytan jedheeti yaada. Walii galayis dubbatee ta'ee nama inni itti erge haa miidiyaa fidhaas. Maal gootame wanni godhan hin jirtu bar. Wanti godhan jirtu kalaas kanuma qofa bakka wanti uummanni barbaadu ifa amma laafwee ani waan kana maaltu feeraatu bachuu barbaade beeyta. Yeroo baay'ee akka aggaatu waraabditti namni hundi raasoo jira. Akka waan isin gabbaaftee akka waan waraabuu sun ta'in akka waan isin gabbaaftee poosti gootetti nama guddaa sana ta'e nama guddaa sana amma maqaa isaa dha'uu barbaadu ni nama kabaju wallaahi fu'ee nama kabaju nama jaaladhu tiiktookii. Amma bari ilaali amma laa wanni kun ni beeyta silaa nama guddaa kabajuun gaaruma. Waggoota Oromoo yoo takkana jettee abbaan of hin kabajin namni eessaas kabajaa jirti beeyta. Ilaa namuma keenya kana wal kabajuu qaba ture. Dhiisi wanni feetate akka taatettu itti tana bira kutaa ajandaa waan kanaa isimmaa harka keessaa gurradha kalas abbaan fedha shubbisuu keessa deeme. Amma bartaadha booda nuti bakka irraa kaatees bakka itti galtees hubannee jirra. Nuti akka keenyaatti amma gaa namuu yaada qabdan kana daawwatee gasee jirtan waan dubbachuu barbaadanis dubbadha. Nuti akka keenyatti harka keessaa gurrachuuf jechuudha. Harka keessaa gurrannaa kana achi abbaan feetanii waan barbaadan jechuu dandeessanii abbaan barbaadanii waan feetan jechuu dandeessanii feetan dhiisuu dandeessanii mirga keessan. Jaalibsan caalaa khalas wanni hawaasni adda baruu fedhe fedhitillee wanni duraan gaaffii nu taate wanni maaltu jennee baruu feenee adda barre dubbiin dhugaa bakka irraa kaate amma barre. Dubbiin dandagoo jirtanii caala. Jedhageen. Isinutti keessanuu warri asirratti nu wajji warri as gubbaa jirtaniis warri as jala jirtaniis warri taateen kun hanga ammaan tanaa isaan rabbashaa turtees hundi keessanuu akka nama tokkootti anaatu dhiifama isin gaafata nuuf kolcha akka tasaa ta'eetiin viidiyoon anaan kaamata nama dhiifama maaltu jira miti eeguma guddoo hunda saatu tanamma maal dhiifama uuma eenyu dhiifama gaafata sarara bijaati nama guddaa akaafoo namaa ta'u hunda biyya asirratti xiqqaate. Ani bar isuma san silaa kabaja kan nuufi qabda ture. Wallaahi laazii wanni kun rabbiillee ni jaalatu. Oi. Ati amma kaawwatti jinni amma seensaa fidde kanaa seensaan seente. Waa rakkannee. Hin jiru dhiifamni. Akka jinni keessa bulchu jira saa injineer ammas. Ummata fitattanii. Fitanni laasitu kan waliin jiraatu. Atis waa wanni miti atis sila sumaan nama kana kabalanii nama kana gaggarafan amma jaarsisa wallahi dhugatti sila waan godhi gajaa. Aboomee dhaggeeffadhaa immoo dhiisaadhaati. Boo'insanurraa dhiisaati dhaggeeffadhaa mee dubbannees keessaa baana. Haasoon feenu nuti waan akkanarraa dubbachuun feenu. Aboon roostaan somaan booyanii miti billaa aleeka. Mee obsi muna. Qaama kee kana yooti waraabdee nama ergite takkaafirraa waraabdee. Aboon malaayikaa mi bari ilma namaati ilmi namaa ni dogongora. Maal taatan isin addunyaa kanarratti akka waan dhaggeeffadhaa dogongoraa fi dogongora kana wanni lafa balleesseeti dogongora kana lafa balleessite. Gama gattaa'ee gosummaa baafatee gosummaan halkanii guyyaa abbaa fedhe xiqqeessee abbaa fedhe garagalchu waan akkasii miti kan akkanaa miti jedhu irraas boruus konfidensii qabaatee namni waa namaan ja'a. Namni osoo konfidensii hin qabne waa namaan hin jiru. Maqaa gosaatis baafattanii deebin har'a booda. Maqaa gandaatis baafattee deebin. Maqaa kee baafadhu iftayi konfidensii qabaadhu deem. Maaltu waa'ee gosaa ammoo bakka kana keessa galcha nama lamaa waa balleesse. Obsimee muna. Jechuun waa'ee gosaatu maaltu fidee yookaan ibsa. Muutu qabadhu taa'e callisi muutu qabadhu taa'e. Jaalibsa waan biraa walitti laaqin. Obsimee munaati yaa dubbatu. Achi taa'e mee jala san taa'e mee muna. Gisee meera keessaa waate dhufta. Laal maqaa gandaa gisee baafattan. Qulqullaa maqaa gandaa baafadha. Maqaa gosaa gisee baafatte qulqullaa'e maqaa gosaa baafadhu. Maqaa biyyateetii gisee baafattu qulqulluu ta'e maqaa biyyateetii baafadhu. Maqaa biyyateetii maqaa gosateetii maqaa ganda keetii baafattee deemtee waan hin taane laayixee marqitee as garagaltee maqaa fi gandaas ifis maqaa nyaatin. Nama ta'ii konfidensii qabaadhu jiraadhu. As gabbaatee ifi waan taatee laaqqattee bakka roobni hin dhaqqabne bakka namni hin dhaqqabne bakka hadhaan malee hin dhayine waan qaalii daa'imantirra qaalii waan daabarra qaalii ifi gabbaaftee bakka jabeeffannee jabeessitee jawwaala kuma chaayinaan nu wajji fayyadamaa bara. Gaafa jawwaala kanaan waan feene goonu gaafa jawwaala kanaan waan feene dalaynu chaayinaan nu wajji fayyadamaa jira rabbi isinirraan galchin. Jawwaala kana nama 20 wajjin fayyadama. Gizee waan takka gootu jawwaala san wayii si wajji keessa jira. Ibsodaachaa jawwaala kanaan godhu qabda. Abbaa mana keetii jiraftu jawwaala kee fuudhii cufii swiish godhi abbaa mana keetii hojii rafi. Ijaazaa gizee buutuuf gizee isa biraa deemte jawwaala kee fuudhii fayyadamu.
Bakka wala kee fayyadamtee akka feete taate miila keessa seentee halkan saqqaamaa bultee samitti gabbaa abalu hin jiin. Abaluu hudduutti jaalisa qoy raawwatan nas dura dhaabbata waa jaalisa lakkasi fakkeessuu dhiisaa kijibdoota Faalaa fakkeessuu dhiisaa. qoy jaalisa hin dongortu jaalisa hin dongortu Ndongorturi. Boo guyyaan tokko godhina salaan irra deemaadha. Anaaf godhe. ana nasala tisa na ko kabuti rabbi harka si abusu Naaf isin hayyame guyyaan tokko godhe dongoree fi fuudha na sala. Asirra deemna. jaalisa dhiisi guyyaa tokko sirragaa guyyaa Gaafii takka si gaafadhu jaalisa. Lafa kaayee maqaa fayyama booda. Gaafii takka si gaafadhu boo. Alagummaa karaa dhiisa. Gaafii si gaafadha. Gaafii takka si gaafadhu. Dalfaso haram fiigasa. Aboo rabbi sinaafitu isin. Isin moroo liinaati. Akkana daldalta gaafattee akkanumatti murtii. kala samba kana ciga oromo warre te yita mana mani kuma dibba dibbi numatte wanu manne guys Wanta ani isin. kana wanti nan barbaadu jechu durani ne wanti nan barbaadu kana jechu wanti nan barbaadu kami dhugaa nagartee ba'uudha akka gartee milyoon viidiyoo isii akka harkisitti gadi hin baasin feetu waraabuu baattee feetu abdis waraabuu baattee waraabdee jirti isin hundi keenya mana namni jira jirtan kun wallaahi billaahi tillaahi shamaras ta'e dhiira ta'e halkan kana luka samii qabachaa hin bulleen jiru waqasaman billaahi alkariim ka kadheen isinitti maan hay ana irraa deebise mataa kee irraa deebise luka kana samii qabataa bulta hundi kan kijibini wallaahi hin kijibin rabbii si harkaa jechuudha nutillee sarku baanu rabbii si harkaa noo jettee feetu barreessa feetu dhiifta wallaahi billaahi sanuyyoo keessattuu namummoo biyya alaa kana faa jiru taanaan hundi kan luka samii deebisaa bulta kana wallaahi hin kijibina laal Ibbe tami ani jibar ammoo takkan goone bakka an caalan batakka waan akkasii jechuun danda'a bar mirga akkasii hin danda'a bar garuu already hundi keenya waan akkanaa kana wallaahi abbaan fedhete anama fakkeenyaaf already nama na dhiyaatanii irraa yoo dhiqqaate namni waan san hin dalani jedhee ani yaadu inuma jiru biyya lafaa tarra anu waan isinitti mani so immoo tahee miyyoo san dogoggortee nama san hojiin akkas taate taate akka waan isii gabbaatetti yoo ati gabbaafte jedhanii isii arrata jiran tokkoffaa wanti waan kanarra akkaan dubbannu godhee viidiyoo ibsaa baay'ee waraabee takka yoo yaadatin ta'e viidiyoo kana ati nama guddaa kana salphisuuf akkana goote balee viidiyoo kana gabbaafte balee jedhee akkasitti waraabee jechuudha. So viidiyoo kana immoo akkasiin hin baasin akka namni bira baase awwaan nu badheef waliigallee viidiyoo isin waraabdu balee isin hin baafne gatte kabaase biraati. Sigalee moo isin hin galle viidiyoo isin kabaase biraati. Isin immoo ni waraabdi feetu waraabdee feetu dhiiftee san mirga isaaniiti gaafa wal garsiisanii mirga isaaniiti maa wal garsiiftan jennee beena. Ma waraabda jechuun hin dandeenyu maa wal garsiiftanii jechuun hin dandeenyu fedhii isaanii wal garsiisan fedhii isaanii wal waraaban san mirga isaaniiti garuu ka bilbila namaa nama duubaa seenee gabbuusee viidiyoo sana namarra raabsee agartee viidiyoon akka bal'attu godheetu rakkoo qaba malee nuu miti jechuu isii miti jechuudha osoo isiin irra viidiyoo tana gabbuuftee namatti ergitee viidiyoo tana agartee isiin nama ergitee agartee nama kana salphisuudhaaf akka kana hojjette isiidha jenna garuu waan kana ammoo nama biraatti bilbila keessaa gabbuuse. Namni kunis gabbuusee nama biraatti ergee namni biraatis addunyaadhaaf caasee jechuudha. Hundaafuu yaa Oromootij yaa nama keenya yaa jara keenya dhaggeeffadhaa. Anamma ganama boru kana yoo xiqqaate halkan ganama boru kana amma kottan irraa gabbu'aa ganama sa'aa 5 ka ammas raachi sa'aa 2 qofa rafaa jechuudha. Isin galee isin galee. Yoo waan isin jedhu kana geessan dhaggeeffadhaa. Namuma si dhiyaatu viidiyoo takka isin dhaggeeffadhaa nama firaan si dhufu. Nama gartee obboleessaan sedhu nama kana kadura si miidhu kadura miidiyaa irraa si balleessu kadura lafa irraa si barsiisu kana qofittamanii jiraadhu obboleeyyan kiyya dhaggeeffadha. Wallaahi la'aziim eenyuun caalaa namni si balleessu namni si dhabamsiisu qoy si hin dawala qoy gizee bira beesi dawala namni si balleessu nama si dhayaatu namatti gosa kiyyattuun namatti obboleessa kiyyattuun namatti nama kiyyattuun namatti biyyattii kiyyattuun nama si dhayaatu si balleessa. Koi khanda wali ni wada madenga mua nabsi wada madenga bua sini gale namati gosa kiyetu namati bijiti yetu namati bolesa kiyetu namati naddi atetu namati jalatu nama santu jal qabara si barleessa kana ofitta mani jiraadhu adiiro wali galle so kana fundi keenyayyu wanti taates taatee jirti tanarraachi wanti haasanis hin jirtu amma kanarraachi dubbii dhumattee na fakkaate sini galte akka dheeraa taasamtee dubbiin dhumattee akka tiviyoon dhubaates agartan hundi keessaniyyuu. So kanaafi akkasitti hubadha feetan warri arrabsa barbaadanis arbooshinii isaa deema arrabsa wanti akka wanni isin gootan hin jirtu isin galee miti isis abboonni arrabsa barbaadde feetan deema dhukkee irraa kaasa I don't care about kana isinii fi isiitu wal beekaa jiru nuti dhaggootan qabu garuu isinis nama isinii gajja'u miti nama isinii oliiti kanaaf akkasitti
Kanaaf akkasitti badhaa galatoo maalkan gaarii bulaa taafte walit dachaa nagaa yeroo gaarii qabadhaa. Hundi keessanii galatoo thank you very much. Maalibboo mindaa naa hafaltan. አጠፋላት እኔማ ማጠፋው ባላጠፋው መጨረሻ